Koongiresiin biyyaalessaa affaroota Eertiraadhaa qabsoo hidhannoo mootummaa Eertiraa irratti gaggeessuuf qophii xumuruu beeksisan. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdul Fattaan seneetaroota Ameerikaa wajjin dhimma hidha laga Abbayyaa irratti marii taasisuu ifaan ifatti beeksise. Kunneen hangafoota oduutii amma gara bal'ina oduutti seenna. Koongiresiin biyyaalessaa Affar Eertiraa qabsoo hidhannoo mootummaa Eertiraa irratti gaggeessuudhaaf qophii xumuruu beeksisan. Dhaabbanni biyyaalessaa affaroota kan saboota Affar Eertiraa ta'anii biyyoota Swiidinitti hundeeffame mootummaa Eertiraa kuffisuudhaaf qabsoo hidhannoo jalqabuuf qophiirra jiraachuu fi dubbi himaan miseensa hojii raawwachiisaa dhaabbata kanaa obbo Alii Mahammad Umar beeksise. Dhaabbileen mootummaa Eertiraa kuffisuuf qabsaa'an keessaa tokko kan ta'e koongiresiin kun Itoophiyaa keessa taa'ee qabsoo hidhannoo akka taasisuuf mootummaan Itoophiyaa dhaala mijjeessuuf illee ibseeti jira. Mootummaan Itoophiyaa carraa sossoo fi dubbachuunuuf kanneen jira kaja'u dubbi himaan kun naannoo Affar magaalaa Samaraatti waajjira banee jiraachuu fi Finfinneettis waajjira isaa banuudhaaf qophiirra akka jiru Dooch Weelee afaan Amaaraatti hime. Torbaanuma dabre kana dhimmoota affaroota Itoophiyaa, Eertiraa fi Jibuutii keessa jiran ilaalchisee akkasumas haala naannichaa irratti yuunivarsiitii Samaraa keessatti gadi fageenyaan marii taasisuullee ibseeti jira. Koongiresiin affaroota Eertiraa gumiin biyyaalessaa Affar Eertiraan erga hundeeffame waggaa 10 akka dabruu fi tokkummaa uummata Affar naannoo gaafa Afriikaatti gaccimsuuf kan hojjetan ta'ullee beeksisan. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdul Fattaan seneetaroota Ameerikaa waliin hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatii fi yaaddoo Masrii laga Abbayyaa irratti qabdu irratti mari'achuu beeksise. Masriin nageenya bishaanii si'eessisuuf tarkaanfiiwwan seera addunyaa jalatti fudhataman hunda akka fayyadamtu cimsee dubbateeti jira. Ministirichi Waashingitanitti seneetara Lindsey Graham fi Rookar Wiikar waliin marii adda addaa taasisaniin qabeenya bishaanii waliin ilaalchisee seera idil addunyaa kabajuun barbaachisaa ta'uu fi dantaa biyyoota bishaan Naayilii hunda eeguuf wal hubannoo fi faayidaa waliin irratti hundaa'ee tumsi akka godhamuufis cimsee gaafateeti jira. Ministeerri dhimma alaa kun Masriin gama kanaan gocha gam tokkoon seera addunyaa cabsuu akka hin fudhanne cimsanii dubbachuu beeksisan. Yeroon Itoophiyaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa meetira kiubii biiliyoona 74 ta'uu baatii fulbaanaa keessa ifatti eebisuuf qophaa'aa jirtutti yoo ta'u, yaaddoo yeroo dheeraaf biyyoota yaagadii Masrii fi Suudaan irraa mul'atu ta'uu isaati. Itoophiyaan waggoota dabran hidhichi guutuu fi hojjechuu kan itti fufte yoo ta'u, Masrii fi Suudaan dursa gaafii biyyoota yaagadii cinaatti dhiisuudhaan barreeffamaan waliigaltee irra gahuu fi Masrii waliigaltee ifa ta'ee fi seeraan dirqama ta'e malee dhiyeessii bishaanii 98 ol laga Abbayyaa irratti hirkattee jiraachuu isii ibsuudhaan bishaan kana dhabuun ammoo balaa guddaa akka fidus akeekkachiifteeti turte. Itoophiyaan ammoo hidhi bishaanii kanarraa fayyadamuun qooda isii ta'uu fi hidhi Abbayyaa kun biyyoota yaagadii waan miidhuu kan hin qabne ta'uu beeksifteeti turte. Torban dabre kan ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp laga Naayilii fi Masrii laga Naayil Torban dabre kana pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp lagni Naayil Masriif madda galiitii fi jireenya murteessaa ta'uu ibse. Kana ammoo dafnee furmaata itti kennuu dandeenya jechuudhaan barreessaa olaanaa neetootti dubbachuun ni yaadatama. Egaan hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanii oduu keenya yeroo biraatiin angolisti deebinutti turtii gaarii.